Libisni kako. Maali magafur. Sagale gudistu wali sedemo. Libisni kako. Sindari. Amma ari fagura babbare chagai. My body lotion, my jinni kaldi di me serious farsa. Waru me sambale be duaru. My body lotion my Kakak rimni desa rimni desa ajru gurri baraka se tara lagera ho. Vasaka. Go ahead guys. Guys jaba datam ko dabi boche tabta ko daga. Usi lagi ko dulu sito badeli na mormi. Tabta ko daga. Ashtiko. Berita ko. Ababa ko da sadden namni gara-gara. Ababa ko da sadde ko pe fada namni gara-gara. Libis ko. Guys jaba da ababa ko da sadde. Wait libis ki ko ang jara be idira di ba namni gara-gara. Ifama. Elura sakaru farsa ni marsa toy. Jabada. Nam sadde. Guys. Nam sadde. Banna chuhan. Tintani. Aye. Is thinking of Aishi. Bashoko. Hindi mo siya sa pumunti na nagtitising. Wala Rabbiya. Wallahi sa pumunti. I don't know nga. Basho man sa pumidi. Jar ko jila mama do kata tinno kan ne dari sale no kan ma ne ko man na ma jila bashoko jain nanje. Tamam jala basho kasi jaise. What does he give them for? Andi ani kare dare basho in kababar ko singar si sahid. Durre. Okay. Ibi adure bazi jatu. Nani jatu. Buka kaja pada mantan. Nomor register mantan. Oh ya sih orang farsi tu ada tadi kita nuku word mana fakar. Malam mana keside farsi kira keside. Okay. Bashashako. Yani amarai. Yani charaka. Gota shamarani. Gota shamarani gota dina jadi kak gota dina jadi mal. Adi si adi manta kisne ni jutu insani wan jefi kabani. In bege ni no. Nagalesa. Beetwat. Anin kan dabar sani fi mane wani bai ta mutum zuwa jadin bai ta mango. Yeshi. Ya khalifa farsa din. Ya. Ga bikan ka Guys, hamo yannu guys. Mun kan fada guys. Okay. And thank you so much. Kala chome. No ya chuka mnaje bada udeti kana lali user. Thank you. Guys, kuma da maguta ga ta. Let's go. Oi tamni kun gara bayta ba o se mo malla. Kabajama ko. Abba manako. Sagara fuldura. Gaddisa ko. Adunya kan ko. Abba ilmootiya. Why good? Jaalatama ko. Kan gisee isa arge gaddas dagadhu. Addunyaan tun
kan dukkanaatis na Gunni ammallee dhufa jiruu kooti. Agiraa boodira walii. barattiin waan jirti moo maali sila? Ammoo jaallan kiyya bakka adda gadhiisa. Addunyaa boolaa jechuun agiraa boodira walii. Ammaa kan qaban keessan faafadha kun. Akkasiis. Ati ammallee wal waddi jirta. Ummata ta'uu miti ummata jiru kun. Waan jedhan afoo ganda dhiisaa jiru gara iyaasaa immoo. Waan fiiqo. Salaamu alaikum. Maal taate? Nagee qabdaan? Aboo maal kaatoo keessaa laddiin? Nagee qabdaan? Maal jetta? Akkuma hunda nagee qabaatu. Laayifuu jira? Sagalee tanteetitu tamaa kiititu tantee caalaa ba'a. Tamaa kiitiin dhagayamaa yaada? Maal jette? Maali qabaaddu jette? Nagee qabaatu hunda. Okay. Ati sana kanaaf qabaadhu. Nageenni yoo jiraate wanti hunduu jira waan ta'eef. Tapha kana booda garuu niin deemaan of kolchaa akka. Rakkoon qabu ish. Guys, abaaboo 17 guutaa kaa. Isin maa abaaboo guutaa sadda faamilii. Bara baay'ina keessanirraa abaaboo kana hunda gaafachuu jira. Namaa hedduudha. Yaa baay'ina keessanirraa abaaboo kana hunda gaafachuu jira. Wanni gara abaaboo dila kana gaafataa jiru. Ililii abbaa korba gochaa jira. Siif gocha gochi. Bawa gurgurtaa kana injifannee haala. Ingunne irra deebisnu Namni takkumallee hin qaxxaanu jechuudha namni lafa akkuma lama nu adabamtii deemuu qaba. Jaalfadii adabamtii deemte koo irra deebisna. Kaansel godhu Silaa taaptaa biraan akkuma lamaa bara. Ana biraa yoo xiqqaate namni dila kana akkuma sadi taaptaa gochuu qabanii iyyuu ture bara. okay amma kaansel goonama akkamii ajamaa? Taaptaa biraa moo'annaadhis. Guys, taaptaa biraa nuni moo'anna man taatan. Yoo xiqqaate ana biraa akkuma sadi taaptaa gochuu dandeessa. Makii biraa akkas taaptaa bitaa mirgaatu gara 6,000 dhufti. Gilaabii fayyadamaayi. Abaaboo keessatti hin darbinaa garuu gilaabiin akka hin banne please. Abaa keessa hin darbinaa shi ilillii keessatti hin darbinaa. Abaaboo keessatti hin darbinaa abaaboo balleessa. Hin lakkaa'u ilillii yoo darban. Yaa manigaanidhaa fi waan akka doonaatiidhaa keessatti. So much. Aasha amma durayyuu abaaboon kennine maaf abaaboo kennine nama bilooksi godhu. Qarqara taaptaa godhaati yalla akka wanni hin taane shi. Bilooksi haa godhu. Durattuu gisee abaabaa jenna abaabaan kennine maaf abaaboo kennine nama gilaabii keessatti. Nama akkasii muuyit godhi dhugaa rabbi. Maal beetu godha bilook godha malee. Oomishee ergaa hojjetti fuula hidhattee jala kanatti waan namni hedduun keessatti gisee gilaabiin kenname abaaboo keessatti hin darbinaa. Waan ofii hin lolinii achi dheedheen barreessituu Sorry, si tartee si tabuu hidhattee fa'aanaas itti yaadumti zoom yallahu. Guys, dhuma eegaa. Ibsishaa. Kuma lama kennuuftu jiramoo? Ibsishaa. Huccuun adii sirraa baree. Really? Yeah. Thank you. Relative. Come on, let's go. You're welcome. Okay? Yeah, Majid. Yeah? There you go. Ibsishaa. Taa'ee biqiltuu deemu gadaayina. Ati baana nama si waliin bayaanishee waan dastaa'ee gubadhuu hin qabu.
irratti hin dalanne bar suuraa iskireenii irra wal kaayatanii faaruun akkasii. Ammiitiin godhanii Isau bajuro. Ati maa kastere maa irra kaate si ta'uu irra kaate. Waan hundaa gara waliin na gammachiisu nurraa korojuu keessa. Maa kastere. Hin kaasne malee. Me. Okay, amma adabi gaarii. Guys, maal godha? Adabi Ila kana irra gaa'u be. Ila. Okay, adabi suuraa ta'e duuba kaanii bikan taane seenan Sirba edda. bareedaa nu sirba bareedaa. Yo mo edes. Edes senemu. Bakka seentan bikan taane seentan. Laa sirba bareedaa suuraa ta'e nuuf duuba keettanii sirba bareedaa nu sirbitan achirratti akkana fuula keessa nu laala. Akkanatti suuratti gara adabbii lammaffaa qircaa sagal nyaatan. Sejak abdidamu. Adabbii sadaffaadha jaalala nuuf qabdan agarsiiftan rifeensa tokko murtan. Rifeensa harka rifeensanii jechuu. Yaa garuu haa talaal. Nani? Akkasii miti akkanan ta'u. No maqaan sana. No, rifeensa dhaan akkan argu kanatti akkana gadartiftee murtee. Uno argaa jirtu. Akkasii miti. Ibsishaa akkanatti ol baastee akka murtee siif jecha. Eegaa murtee kaatee laalu. Haadha jechuu qaba. kan akkana muruu asitti Maddaashilanii biila hullum nagartiila. amma qasan qabu harkaan akkana buqqaasee isin agarsiisu yaa bo'u. Maaliin muro hin qabu. Hin qabu adda gurgurtee hin murii fidi. Amlee bitaa muraa hin dhageenyu. Taashilane biila. Garga kuruwaasa gulaalla. Yaa bo'u alliqiina biraa qabaadha. Dadhabbii asheefaatiin natti ta'a. Yookiin muraa yookiin Yaadaan sadii qaxxabu wallaahi barnen faamiliin ni aaranii bar dhugaa rabbii gizee maa qaxxaamuu qaban jedhani dhugaa rabbii. Maaliin haa muruure hin qabu aniin ittiin muru. Ibsaan kun mul'achiisu maa jira ta'e mur. Jarri maa guruu boon harkisaa ol jiru irratti. maal akka mul'atan. Qixxee muraa qixxeedha. Kuno. Wallaahi billahi isin hin qaxxaamnu lamuu. Malaataa akka taatu waan hin feene xiqquma rifeensi harka ifiti muran namaa meeru gani. Sadii loo fa'i. Maaliin muruu gaara. Dhaablee shunkurtii muriiti kaza garbija darbitara kongo muri gahaadha Bakka jaban ol harkiftee murtaa baata. Saayita taa'us. mula Moroda jira moroda. Maal murroodha? Billaga. Wallaahi. Nama qixxee murataa mara koo qabsiis. kasir masaratu jamar ceragat ya Agana gahare nagarta da wala ja. dem komiti Uno. anaaf jecha rifeensa keetu muruu qabdan waan tokkicha miti gajjee akkasi samboda asirra godhu maxxaashilanii filaan godhe kaayiroo jedhu Maxxaashilanii biila. Jangan berdiam bila murara. Tahu muruu dadhabeen.
Kor. Baay'isini baay'isitee qabi kallisi mun. Baay'isiin itti nagaadhaa fagaa. Wallahi engkau. Mana kana keessatti hin fayyadu. Tajirtu doddoomtu gurguddoo takka sanammoo TikTok Kaligaa inni qaree diba. Naa rakkoon qabu laal akkana gajjettee doddoomtu masana akkana gajjettee rifeensa muruun didduu murtee kaatee as deebitaan rakkoon qabu. buqqaasuu harkaan rabbii jaati akkana haa buqqaasu dhaqu. No, sanii. Albe madoomtu sanii murtaa. Laallee agartaami waan ofii koo. Kana akkana rakkoo buqqaasa. Hudduu jalatti Gaafa jiru ablee doomtu ni murti dhaqiiti. Achi garagalee osoo asitti dhufii murii fidi hoo. Naamunaa kaayirootti ergisa muka. ilma wayii manaa achi qabna siniin jedhan diyanni marmaruuf moo hindeet no? Dhiiga keessan asitti hagamaa kan jaalattan asin laaluu qabna. Ajaa'iba qabdan diyanni ilaaluuf jirattiin noonoo takka isiniin jedhe. No, asin dhiigni keessan asin laalamuu qaba. Nama ilma jaraati isiniin jedhe isinii dhufe jira. Yookaan turtii erguu qabna. Akkanatti ergaa jette sitti erginaa kottu nyaatta. Ofumaa maraamarra. nama jaalladhi yoo isiniin garsiisa. Yeroo jettee gaddiistan. Koo ilaala. Meeshaa waan guureen beekan. Duraan as keessa jira maqasni bakka tana jira ableen as jira. Ati rifeensi kun rifeensa atas bichaa qabda yoo si jabaate kaan illee muru. Waan itti muru sila harka deebar yaareet hin jiru. Hin jiru wallahi ilaal. Kuno asi bakki ta'e wanni kan. Turno. Awwata na tosti gambochi jibatan ni. Wallahi murtu mokore wallahi lazim wa rabbal kaaba la. TikTok na raju fani di sada. Rifeensa xiqqeessitee murtaattee bisaan mul'isanitti. Daansiin si taphat. Waan itti muruuni dhabeebar waan biraa waan beekan nagatta. Diina bakka adiisaa dibannaa kabraa waan biraa gattaa. Dhugoo waanii muruuni dhabe waan ofeefo. Wallahi malee rifeensa muruu dadhabeeti miti. Hin qabu waan takka mana keessa waan tiin muruu. Baga arabade waan biraa Waan biraa gattaa bakka. Naana dabamnee barbaade wali. Musanaa kennan gahu. Afaan dabara deemu jaju. Wayita kana fayyadamna gooti. silaa guutuu sii jiraani yookaan tokkoomi. Ibiddaan haa bu'u jedhan kun hojii kanatti. Waada hojii Maanzariin ta'e haa bu'attu jeen nama ibiddaan haa bu'u jira. amma of yaada bibiraa kan ni fada faate. Guyyaa sadii suuraa fi akka fi gabbuutiin guyyaa sadii forfaadee kaatash. Ana dura ka promise na senne takkan goranne hannan guyyaa bulchoo rooj. Garuu nin goradaan keessoo kun. Hin godhanne ati hin godhanne. Animo. Hin goranne. Wallahi hin godhanne. Nagarre maal jedha? Wanti godhate Wallahi argee. Godhate. Wallahi. Wallaan argine. na godhatee jira. An argee jira siin jedhe. Ona namni hundi godhatee jiru na wallahi godhatee jiru. Yalla guyyaa sadiif kaatamas. Taata biraallee qattaani maal
Bikari kan saati berkita sedikit ini. Opsi aja boy. Uang berkurang. Ada sekarang mereka tadi apa berpikir. Ini melaju koi. Yo deh tongkai mana beti diam tadi koi sih. Kerjaan sama tadi. No, jangan lesin nukap dalalu. Jangan lesin nukap. Jangan tak kaya sini jadi sini tiwe. Jarang kami. Aku cerita tiga aja. Waduh. Unora. Berarti? Kazat. Harga bagai. Akan olbas akan. Aywa yalla ma tashlani bila ulum nagar tiladi. Pada kairu. Ulu nagar tita. Wada Cairo mi. Sudah ada kalau itu jualan beda. Warna tanggul lejar beda. Awal ni kita sekarang nurut amronya kerja wajah jadi kodi dah. Anjir nagar lumunna. Amma garan kabanai jira. Amma sudah ada iwan. Amma Ayah kali uang kaya tu sejarah dari macam ni, wallahi tetap rumah. Baru galgala kauti, baru galgala because gizen dalaga rabe buyat tian hujuan income ni macam cara, yo ada serer rafu mokora, it will be great for me. Yaro gari nak kawan dah tu sejarah dah. Okay,